ulamoota keenya kana wargee bahaa akkasuma kan magaalota adda addaa irraa dhuftan munashinoota barattoota barsiisota hunda caala misirroo biyya hadhaa ka kitaaba barreessu ka ilmi qaraasisu sagantaa kana akka asitti argamnu insha Allah yoo rabbi umrii nu dheeresse kaayyoon diina islaam dhufe bakkaan keenya insha Allah kaayyoo quraanaa hadiisaa bakkaan keenya kaayyoo ulamaa'ii keenya nutti kennan kaayyoo sheekh Adam Tuulaa nutti kennan bakkaan keenya kaayyoo sheekh Ahmad Watar rabbi umurii nu dheeressu yeroo ziyaaru amaanaan isaan nutti dhaabbatan qur'aana kalaawii qur'aana halkaa ilmi sirriitti darasoota nuu jabeessaa jedhan akka majlisa oromiyaatti bakkaan keenya kaayyoo sheekh Muusaa Su'aalaa sheekni keenya mee sheekni kitaaba barreessan eessa jiran sheekh Bayaan kun seenaa hojjetan hedduun itti gammadatu takbiir sheekh Bayaan inni jaallatanii mee warri jaallatan obboleetti dhiisi jedhin dhiisi rukutini mee asina dhaggeeffadhaatu akka gootan hin rukutinaa mee dhiisa dhiisi mee atuuna dhaggeeffadhu obboli rabbi sinaa milkeessu mee amiin jedha rabbi sinaa guddisu rabbi sinaa mul'isu ani haasaa dheeraan qabu sheeka kana jajjabeessuu qabu kitaaba amma maxxanfame kana ilma islaamaa naannoo oromiyaattis nutis waan nurraa eegamu goonee sheeka kana jajjabeessuun barbaachisaadha inshaallah ani haasaa dheeraan haasa'u yoo rabbi jedhe yoo umrii nu dheeresse ziyaaraa isin bira dhufne kana halkaa ilmi hundaa'u ziyaaruuf karoora qabna haazaa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh
kabajamtoota sheekota keenya darasoota keenya hawwan keenya manguddoo keenya dargaggoota keenya baga guyyaa kitaaba sheeka keenya guddaa fi jaalatamaa kanaan guyyaa qabsoon isaanii dhumarra geesse guyyaa qabsoon isaanii firiitti warra eegalte ummanni oromootis kalee isaas numa ture islaamninis kalee isaas numa ture garuu hiree akka irraa kanneen kana akka tun dandeenye
Happy birthday.